lakkoofsa 5 gubbaatti inni ilma waaqa waan of godheef fannifamuu qabaa jedhanii turan. Ammallee Luqaas 23 lakkoofsa 32 gubbaatti inni Kiristoos waaqa san of godheera waan ta'eef ajjeefamuu qabaa jedha. Kanaafuu as keessatti akkuma ibsametti Kiristoos akkaataa wanti inni ajjeefameef iyyuu nama qofa waan of godheef miti waaqa waan of godheef murtiin du'aa sun akka fannifamu kan isa taasisellee ani ilma waaqaati waaqa koo gooftaa koo yeroo jedhanitti fudhachaa waan tureefi wangeela Maatewos boqonnaa daqiiqaan kee dhumee jira. Isa samiitu si ibsee ati eebbifamaadha jedhanii waan yaada fudhachaa waan turaniif. Daqiiqaan kee dhumee. Eesh. Ande namicha guddise Ahmad. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل جاء الحق وزهق الباطل وني دبچا توري واقع يسوع كريستوس واقع يودا يسوع كريستوسي uumaadha namni ishin jedhee dubbataa ture yaa baabaa kiyya ati macaafaa utuun dubbisin karaa kana baatan itti fakkaata inshallah biidhinillahi ta'ala utuu macaafa sirriitti dubbistee gaariidha waaqayyoon nama miti baabaa kiyya waaqayyoon nama miti Yesuus Kiristoos nama waaqayyoon nama miti fakkeenyaaf Hosiyaa ija boqonnaa 11 irratti ani dheekkamsa koo gadi dhiisu jedheeti ani waaqayyoodha malee nama miti jedhe Yesuus Kiristoos immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani nama jedhee dubbate akkasumas wangeela Maarqos boqonnaa 10 irratti Yesuus Kiristoos barsaa gaarii jennaan gaariin ana miti gaariin eenyu jennaan waaqayyo isa tokkicha ani gaarii miti waaqayyoon gaariidha jedhe ani waaqayyo miti ani nama jechaa jira Yesuus Kiristoos namni gaariin tokko illee hin jiru waaqayyo malee jedhe ani maal jechaa jira ani nama miti jechaa jira silaatii Yesuus Kiristoos maalidha jennaan Yesuus Kiristoos nama waaqayyoon nama miti jedha akkasumas kana bichaa miti Yesuus Kiristoos hatta waan tokko keessa darbaati jireenya ofii isaatii qabaachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 5:25 irratti abbaan ofii isaatii jireenya akkuma qabu ilmis jireenya akka qabaatuuf waaqayyoon jireenya isaaf kennee jedha. Qaamni tokko waaqayyo irraa jireenya fudhatee ka'ee waaqayyo ta'uu danda'a. Baabaa isaa fiddee waaqayyoodhaan jechaa jirtati. Haloo. Akkasumas wangeela Isaayaas 42:1 irratti ani hafuura koo isaaf kenneera jedhaan. Ani hafuura koo isaaf kenneera jedha. Waaqayyo irraa hafuura fudhatee nama qaama ofii isaatii hafuura hin qabne, nama ofii isaatii hafuura hin qabne jireenya hin qabne, nama ofii isaatii jireenya hin qabne hafuura hin qabne waaqayyoodha naa jettaan inni waaqayyo miti ofiin jedhee. Inni nama jedhee waaqayyoon nama miti jedhee waaqayyoodha jettaan eessaa fiddeeti. Aboo utuu macaafan dubbisin dhufte. Ani by the way beekansi siyaa ture gaafati macaafan tanaa dubbistu macaafan dubbisna gaariidha. Ayyees kana bichaa miti. Yesuus Kiristoos eenyu jennee kan laallu yoo ta'e Yesuus Kiristoos kunoo isa kana. Kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa jedhan. Yesuus Kiristoos ilma dhiiraati. Waaqayyoon ilma dhiiraati baaba. Waaqayyoon ilma dhiiraati? No, waaqayyoon ilma dhiiraa miti. Tuu kan macaafa utuu dubbistee dhufte gaariidha. Inni ulfooftaa ilma sindeessaa jedheen. Maali? Inni ulfooftaa ilma sindeessaa jedheen. Akkasumas kana bichaa osoo hin taane Yesuus Kiristoos akkuma namaatti jechuudha. Akkuma nama tokkootti gaafa dhaladhe nan durame. Eega nan durame immoo qaama saalaa irraa kutan. Yesuus Kiristoos irraa maal godhanii qaama saalaa irraa kutanii jechuudha. Yesuus Kiristoos kanaafuu waaqayyo ta'uu hin danda'u. Waaqayyo dhiira miti dubartii illee miti. Waaqayyoon dhiirummaadhaa dubartii irraa qulqulluudha. Ayyee Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti hangafa ilma sii hindeessee jedha. Hangafa ilma sii hindeessee. Ilma Maariyaam Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos eenyudha? Ilma Maariyaam. Waaqayyoon ilma Maariyaam no. Ayyee ilmi Maariyaam kun immoo akkam ta'e jennaan? Ilmi Maariyaam immoo akkam ta'e? Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 40 irratti mucichi immoo guddachaa jabaachaa dhufe Waaqayyo guddisaa jabeessaa barsiisaa fidanii. Nama guddisaa barsiisaa jabeessaa fidame daa'ima Maariyaam guddistee harmatti qabdee guusistee jettee waaqayyoodhaan nun jetta baaba. Yesuus immoo waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaanis ogummaadhaanis in guddataa ture jedha. Ayyaana eenyurraa fudhate? Namarraa argataa ture ayyaana. Waaqayyootu ayyaana namarraa argataa ture baaba. Ayyaana waaqayyootu namarraa argataa ture Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52 irratti. Kana bichaa miti. Kana bichaa osoo hin taane Yesuus Kiristoos abbaa fi haadha illee qaba.
Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 41 irratti abbaa fi haati isaa mucichaa waggaa waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalemiin dhufu hin dhaqu turanii jedha. Hin dhaqu turanii eenyu abbaa Yesuusii fi haati Yesuusii jechuudha. Ayyees kana bichaa miti. Yesuus Kiristoos aangoo qabaa minaamination jettee dubbatachaa turte. Baaba ati macaafa utuu dubbistee kanan dubbatu turte. Maaliif jenna Yesuus Kiristoos aangoo qabu tokkollee hin qabu. Yesuus Kiristoos intana Lukaas boqonnaa afur lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Seexanichi iddoo jedhaatti ol isa geessee hamma libsuu ijaatti mootummaa biyya lafaa guutummaatti isatti argisiisee jedha. Eenyutu isatti agarsiise? Seexanatu Yesuusitti agarsiise. Aangoo Yesuus amma seexanaa iyyuu hin qabu. Amma kan aangoo seexanni qabuyyuu Yesuus Kiristoos hin qabu. Isatti immoo intanaan Yesuus Kiristoos waan Waaqayyoof hin jedheef hin kijibde. Wangeela Yohaannis boqonnaan 10 lakkoofsa 34 irratti maal jedha? Namni dubbii Waaqayyootti kenna namni dubbii Waaqayyootti kenname maal jedheen? Namni dubbii Waaqayyootti kenname Waaqayyootti jedhamee jira jedheen. Isa immoo ani abbaan qulqulleessee biyya lafaatti na erginaan ani ilma Waaqayyoof hin jedhee jedheen. Abbaan sababni ilma Waaqayyoof hin jechuu sababa ani Waaqayyoon of hin jedhee osoo hin taane waan abbaan qulqulleessee na ergeefan ilma Waaqayyoof hin jedhee. Kanaafuu abbaatu qulqulleessee na erginaan sababa kanaa of hin jedhee jedheen. Sababa kanaa of hin jedhee ani Waaqayyoof hin jennee jedheen. Yesuus Kiristoos abbaadhaan wal qixaan Anjeti laki wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti 28 irratti maal jedheen? Abbaan na caala'oo jedheen. Akkasumas kana bichaa miti. Yesuus Kiristoos ofii isaatii waan tokko waan hojjete qaba? Waan hojjete tokko illee hin qabu. Kana immoo intana hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti abbaatu harka isaa irratti hojii hojjetee jedha. Waaqayyootu harka isaa irratti hojii hojjete. Eessaa fiddee qaama ofii isaatii hojjechuu hin dandeenye akkamitti Waaqayyoon naan jette. Akkasumas kana bichaa miti. Ofii isaatii hojjechuu miti humna isaatii waan tokkollee waan gochuu danda'u tokkollee hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa korraa akkan dhageetti nan faradaa jedha. Firdii kana immoo kan kenneef Waaqayyo abbaa itti kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa